Hi everyone, welcome back. And today lesson I'm going to teach you capitalization, when to use capital letters and why they are important. So exam irratti yookiin entrance exam irratti kan dhufan keessaa tokko capitalization jechuudha. Viidiyoowwan itti aananiin immoo hunduma isaaniitu tokko tokkoon waliin ilaalla jechuudha. Har'a garuu waa'ee capitalization ilaalla jechuudha. Capitalization maal fayyadamna yookiin immoo akkamitti fayyadamna kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Okay, capitalization maalidha? First, capitalization is the practice of using uppercase or capital letters in writing to indicate the beginning of sentence or to emphasize certain words or type of words within a sentence. Capitalization jechuun kan sirna qubee fayyadamuudhaan iddoo barbaachisaa ta'etti qubee guddaa barreessuu jechuudha. Iddoo barbaachisaa ta'etti qubee guddaa barreessuudha jechuudha. Innis jalqaba himaa agarsiisuuf yookiin jechoota murteessoo ta'an addaan baasnee mul'isuuf itti fayyadamna jechuudha. Jalqaba himaa yeroo kamiyyuu hima kamiyyuu yommuu jalqabnu qubee guddaadhaan kaanii akka jalqabnu akkasumas immoo jechoota murteessoo ta'an waliin ilaalla kan karaa gadiitti jechuudha hunduma isaanii adda baasnee mul'isuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Let us look at a few rules together. After this, we will look a few questions at the end of this chapter. Jalqaba irratti first letter of proper nouns maqaalee wantoonni ittiin waamaman yookiin maqaalee dhuunfaa qubee guddaadhaan barreessina jechuudha. Yeroo hundumaa maqaalee kanneen maqaalee dhuunfaa yeroo kamiyyuu qubee guddaadhaan barreessina jechuudha. For example asirratti Abbabaa qubeen jalqabaa E qubee guddaadha jechuudha. Maaliif maqaa dhuunfaati jechuudha. Akkasumas Habtaamuu, Aleeks, Toomaas, Zariirsii, The Atlantic, The Ras Daashan hundi isaaniiyyuu qubee gurguddaadhaan barreeffamanii jechuudha maqaaleen kun. As keessatti The Ras Daashan maqaaleen jechoota lamarraa ijaaraman yeroo kamiyyuu jechuudha lachuu isaaniiyyuu qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha. Ras Daashan arri qubee guddaadha, diinirree qubee guddaa jechuudha. Maqaaleen dhuunfaa maqaalee wantoonni itti waamaman kun yeroo kamiyyuu qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha. Okay, yoo akkas ta'uudhaa baatee dogongora jechuudha. Okay, inni lammaffaan at the beginning of sentence jalqaba himaa irratti dursa akka dubbachuuf yaalletti jalqaba himaa irratti hima kamiyyuu gaafa jalqabnu qubee guddaadhaan qubeessuu qabna jechuudha jalqaba irratti. For example, we all should work hard kan jedhu irratti hima kana irratti qubeen jalqabaa W qubee guddaadha jechuudha. Akkasumas immoo do students like it kun immoo hima gaafiiti jechuudha. Kanaafuu qubeen jalqabaa D qubee guddaadha jechuudha. Yeroo hundaa hima kamiyyuu yoo jalqabnu qubee guddaadhaan jalqabuu qabna. Kun seera bu'uura barreessitu jechuudha. Qubee guddaadhaan eegaluu qabna jechuudha. Inni sadaffaan days and months. Maqaa guyyaa fi ji'a hunda qubee guddaadhaan jalqabuu qaba jechuudha. Maqaan guyyaa, maqaan ji'ootaa yeroo kamiyyuu qubee guddaadhaan jalqabuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Monday qubeen jalqabaa qubee guddaadha jechuudha. November maqaan kun maqaa ji'aati qubee guddaa inni qubee guddaa jechuudha. Qubee guddaadhaan barreessuu qabna jechuudha. Arfaffaan holidays, festivals and historic events yeroo kamiyyuu qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha. For example Christmas C qubee guddaadhaan barreeffame jechuudha. Holiday, festival, historic events kanneen jedhaman hundi isaanii Eid, Second World War no. Okay, yeah. Qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba jechuudha. May Day, Victory Day isaan kun hundinuu qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha. Okay. Maqaan ayyaanaa sirna kabajaa fi taateewwan seenaa murteessoo ta'an hundi qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha. Inni biraa names of countries, languages and nationalities isaan kun hundi isaaniiyyuu yeroo kamiyyuu qubee guddaadhaan barreessuu qabna jechuudha. For example, names of countries Itoophiyaa jennee gaafa barreessinu maanni qubee guddaadhaan barreessuu qabna jechuudha. Kanneen biroos Keeniyaa isaan kun qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha yeroo jalqabaa. Kana qofa osoo hin taane amma kana qofa osoo hin taane naannoleerree yeroo waamnu fakkeenyaaf Oromiyaa jennee gaafa waamnu maaliif qubee guddaadhaan barreessuu qabna jechuudha. Giis laanguujiidha jechuudha kun immoo afaan jechuudha. Kanaafuu qubee guddaadhaan jiin qubee guddaadha jechuudha. Daanish kun immoo lammummaa agarsiisa jechuudha. Qubee D qubee guddaadha jechuudha.
nationalities jechuun lammummaa kan agarsiisu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa kan jedhu kaantiriidha jechuudha. Maqaa biyyaatti qubee guddaadhaan barreessina. Itoophiyaan jechuun immoo lammiilee Itoophiyaati qubee guddaadhaan barreessina jechuudha. Kanaaf Daanish kan jedhu kun lammiileedha. Qubee diitiin barreessina jechuudha. Maqaa biyyootaa, maqaa laanguujii yookiin afaanotaa fi lammummaa yommuu barreessinu yeroo kamiyyuu qubee guddaadhaan barreessuu qabnaa jechuudha. Okay, inni kabiraa titles of books and the newspapers. Maqaa kitaabaa fi gaazexaa qubee guddaadhaan jalqabamuu qaba. Yeroo kamiyyuu jechuudha titles of books and the newspaper yeroo hundumaa qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba jechuudha. The Ethiopian Herald, The Reporter, The Times, The Secret isaan kun maqaa gaazexaa, maqaa kitaabotaa waan ta'eef qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha. Qubee isaanii kan jalqaba jechuudha. Inni kabiraa for titles of person. Maqaan mootummaa yookiin kabajaa namoota akka fakkeenyaaf Aatoo, Obbo, Aadde isaan jennu kuni jalqaba qubee guddaan barreeffamu jechuudha. Ingiliffaan Aatoo yeroo Mister, Doktor isaan kuni qubee guddaadhaan ka'u jechuudha. Akkuma argaa jirtan Aatoo kan jedhu irratti E qubee guddaa yeroo afaan Amaariffaa irra ta'u W qubee guddaa Mister M qubee guddaadha jechuudha. Akkasumas Mister for female qubee guddaadha jechuudha. Qubeen jalqabaa. Inni kan biraa the pronoun I kana qabadha. The pronoun I always qubee guddaan barreeffamuu qaba jechuudha. Iddoo kamiyyuu yoo dhufu, iddoo kamittuyyuu barreeffamuu danda'a, iddoo kamittuu dhufuu danda'a, jalqaba dhufuu danda'a, iddootti dhufuu danda'a. Yeroo kamiyyuu pronoun I yeroo kamiyyuu qubee guddaadhaan barreessuu qabnaa jechuudha. For example, am I expected to come gaafidha jechuudha. Ayin eessatti dhufee gidduutti dhufee jechuudha. As keessatti ayin qubee guddaadha jechuudha. Akkasumas between you and ayin amma xumura irratti dhufee jechuudha. Kanaaf qubee guddaadha jechuudha. Ayin bakkee barbaadetti iyyuu haa dhufu yeroo kamiyyuu pronoun ayin jechuudha qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba jechuudha yeroo hundumaa. Okay, the first letter of sentence quoted. The first inni kabiraa jechuudha. The first letter of sentence quoted. Yeroo himaa nama biraa caqasnu jechuudha. Yeroo mallattoo waraabbii keessa galchinu jechi jalqabaa mallattoo waraabbii keessa jiru suni qubee guddaadhaan jalqabuu qabaa jechuudha. Jechi jalqabaa nuti barreessinu suni qubee guddaan jalqabuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf she said love is blind. Love is blind kan jedhu kun amma mallattoo waraabbii keessa jira. Qubeen jalqabaa inni ittiin jalqabe L love kan jedhu L'n qubee guddaadha jechuudha. Okay, kabira nouns and pronouns referring to deities. Fakkeenyaaf Christ, Allah, Masih, Seet, Gabriel isaan jedhaman kun qubee gurguddaadhaan barreeffamu jechuudha. Maqaa Waaqaa fi maqaa isaaf kennamu hundi qubee guddaadhaan barreessuu qabna. Akkasumas bakka maqaa isaa bu'u jechoonni akka his qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba jechuudha. God loves his people kan jedhu keessatti God qubee guddaa akkasumas loves his people. His kan jedhu kun immoo deebi'ee gaadii agarsiisaa jira waan ta'eef qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo gaadii jedhu kun qubee xiqqaa jiidhaan barreeffamee waaqolii tolfamaa agarsiisa malee waaqan agarsiisu jechuudha. Kanaaf isaan kun qubee guddaadhaan barreeffamuu qabu jechuudha. Mee amma gaafilee muraasa waliin ilaalla. Capitalize the letters of words where necessary. Iddoo barbaachisaa ta'etti qubee gurguddeessa fayyadamuu jala jechuudha. Jenni isaa waliin haa ilaallu jechuudha. Akkamitti akka fayyadamnu jechuudha. Kan baranne irratti hundoofne akkamitti hojjechuu akka dandeenyu waliin haa ilaallu jechuudha. Inni gaaffii jalqabaa the Nile River is used for irrigation kan jedhu irratti jalqabarraa the Nile jedhee keera qubee guddaa fayyadamee keera sirriidha. Nile iddoo jedhutti maqaan kun maqaadha jechuudha. Maqaa laggeen ittiin waamamanidha jechuudha. So asirratti qubee xiqqaa fayyadameera jechuudha. Kanaafuu sirreessuun hin barbaachisaa jechuudha. Inni sun kaapitaal goonaa jechuudha. Akkasumas riivar maqaan kun maqaa jechoota lamarraa ijaaramanii jechuudha. Nile riivar gaafa jennu. So kanaaf arriin irree maal ta'uu qabaa? Qubee guddaa ta'uu qabaa jechuudha. Nile riivar jennee sirreessinaa jechuudha. It's used for irrigation. So gaafa sirreessinu Nile riivar kan jedhu kun qubee guddaadha jechuudha. Sababni isaa maal fi maqaa waan ta'eef jechuudha. Himni inni jalaa correctidha jechuudha. Lammaffaa irratti my mother said do you like me better than Elsa? Hima kanarratti jalqabaa qubee maay kan jedhu irratti qubee xiqqaa fayyadamee jechuudha. Inni kun maanni
dogongoraa jechuudha. Sababbiin isaa hima kamiyyuu gaafa jalqabnu qubee guddaadhaan jalqabuun akka ta'e ilaalleerra jechuudha. Kanaafuu qubee guddaadhaan jalqabuu qaba jechuudha hima kamiyyuu gaafa jalqabu. So maayi kan jedhu irratti emmiin qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Maazar kan jedhu maqaadha jechuudha. So kanaaf maal ta'uu qaba? Emmiin sun guddaa ta'uu qaba. Akkasumas immoo kutishiin maarkii keessatti yookiin mallattoo waraabbii keessatti himni nuti barreessinu wanti nuti barreessinu himni jalqabaa sun qubee guddaadhaan ka'uu qaba jennee turre jechuudha. So do you like me better than Elsa kan jedhu irratti diin qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas immoo quotation maarkii keessatti ta'ee Elsa kan jedhu qubee xiqqaadhaan barreessee jechuudha. Kanaafuu Elsa kan jedhu maqaa namaati waan ta'eef qubee guddaa gochuu qabnaa jechuudha. So inni jalaa kuni akka kanaan correctidha jechuudha. Inni sirriisaa haala kanaan barreeffamaa jechuudha. The Patriots Day is celebrated on the 27th of May every year. Hima kanarratti jalqaba qubee sirriidhaan ka'eera. Qubee guddaa fayyadameera. Haa ta'uti Patriots Day kan jedhu kana qubee xiqqaa fayyadamee jechuudha. Kanaafuu historical eventii guyyoota akkasii yoo ta'anii qubee guddaadhaan barreessuu akka qabnu ilaallee turre jechuudha. Kanaafuu P qubee guddaa akkasumas immoo D qubee guddaadhaan barreessinaa jechuudha. Akkasumas immoo maaziyaa kan jedhu ji'a jechuudha. Afaan Amaariffaa haa ta'uyyuu malee ji'a jechuudha. Maqaa ji'aati. Isaan kunis qubee guddaadhaan barreeffamuu akka qaban ilaallee turre jechuudha. So emmi qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Arfaffaa The Addis Admas has become a famous newspaper in Ethiopia. Maqaan gaazexaa fi maqaan kitaabotaa qubee guddaadhaan barreeffamuu akka qabu waliin ilaallee turre jechuudha. Asirratti garuu dhimma jalqabaa irratti maal fayyadame? Addis Admas kan jedhu kun gaazexaadha garuu inni qubee xixiqqaadhaan barreessee jechuudha. Kanaafuu The Addis Admas qubee gurguddaa ta'uu qaba jechuudha. Qubee lachuusaa Addis Admas jechoota lamarraa ijaaramee kanaafuu qubee gurguddaa ta'uu qaba jechuudha. Become famous newspaper in Ethiopia. Ethiopia kan jedhu immoo maqaa biyyaati jechuudha. Countryidha. So qubeen jalqabaa in qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. So himni inni xumuraa correct kan jedhu isa sirriidha jechuudha. Okay. Shanaffaa we will have an English test on Friday. Okay. As keessatti jalqaba qubee sirriidhaan ka'eera. Qubee gurguddaadhaan ka'eera. English test kan jedhu English kan jedhu kuni qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Qubee guddaa ta'uu qaba. Afaan kamii qubee guddaadhaan barreeffamuu akka qabu ilaalleerra jechuudha. Kanaafuu English kan jedhu qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas immoo on Friday kan jedhu kun maqaa guyyaati jechuudha. Maqaan guyyaa, maqaan ji'a, maqaan ji'ootaa qubee guddaadhaan barreeffamuu akka qabu ilaallee ture jechuudha. So Friday kan jedhu qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Okay. Jaffaa is January the first month of the year. Okay. As keessatti qubee jalqabaa qubee xiqqaarraa ka'e jechuudha. Kun dogongora jechuudha. Is kan jedhu qubee xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu maal jedhee jalqabuu qaba? Is kan jedhu qubee jalqabaa hima kamiyyuu gaafa jalqabnu qubee guddaadhaan jalqabuu qabna waan ta'eef is kan jedhu ayi qubee guddaadhaan jalqabuu qaba. Akkasumas immoo January kan jedhu irratti maqaa ji'aati waan ta'eef qubee xiqqaa fayyadamuu qabu jechuudha. Ji qubee guddaa fayyadamuu qaba. The first month of the year. Inni jala correctidha jechuudha. Akka kanatti sirreessina. Inni torbaffaa The Lord Jesus is the Son of the God. The Lord Jesus gaafa jennu waaqaa yommuu waamnu yeroo kamiyyuu qubee guddaadhaan barreessuu qabnaa jechuudha. The Lord Jesus jechuusaa qubee guddaadhaan barreessuu qabnaa jechuudha. Isa kanaan yoo barreessine sirriidha. God kan jedhu amma as keessatti wanti hubachuu qabdan tokko Son of God. Inni jalqabaa G qubee xiqqaadha. Inni xumura immoo G qubee guddaadha jechuudha. Inni kara olii maal agarsiisa? God jechuun waaqolii tolfama agarsiisa jechuudha. Waaqa isa sirrii osoo hin taane waaqolii tolfama agarsiisa jechuudha. God kan jedhu kun immoo waaqayyoon ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Barnoota itti aanuun paanikeeshinii qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Barnoonni kun tooppikii hundumaa qabatee jira jechuudha. PDF'n kuni PDF kana argachuu akka dandeessaniif isiniif qopheessee jira. Viidiyoo itti aanu yommuu dhufu isin beeksisa akkamitti argachuu akka dandeessanii akkasumas immoo exam entraansii baroota garaagaraa akkamitti argachuu akka dandeessan isinittiin hima jechuudha. Viidiyoo paanikeeshiniin gaafa walitti deebinutti amsitti turtii gaarii qabaadhaa. Thank you.